Akkam nagaa jirtu maatii chaanalii kanaa. Amma barnoota ni qabadhee dhiyaadhee jiru. Hin cufatiin afuu lafee dugdaa yookaan dhibee maayiloomeeninjooseel jedhamu maaltu fidaa akkamiin ittisuu qabnaa kan jedhu barnoota maatiif qophaa'e irrattan wanta gabaabdus ni qabadhee jira. Hanga dhumaatti hordofaa. Dhibeen kun gosoota dhibee ispaayinaa beefidaa jedhaman keessaa isa tokko ta'ee maayiloomeeninjooseel kan jedhamudha. Dhibeen kun kan daa'imman waliin dhalatu ta'ee lafeen dugdaa fi mataa guutummaatti cufachuu dhiisuun qaawwii uumamee qabiyyeewwan lafee dugdaa fi sammuu keessatti argaman kan akka narvii kan ispaayinaal koordii alatti ba'uun akka mul'atan kan ta'udha jechuudha. Gosa hedduu jiru kuni kan gajjallaa kana qofa osoo hin ta'in mataa irratti illee dugda gara olii irratti illee ba'uu danda'a. Yeroo baay'ee garuu bakka amma argine kana kan dugda gara gadii irratti kan ba'ee mul'atu jechuudha. Kun egaa lafeen dugda isaanii uumamaan hin cufiin hafuurraan kan ka'e qabiyyeen lafee dugdaa keessa jiru sun narvii dabalatee gara alaatti ba'ee yeroo mul'atudha jechuudha. Waggaa waggaan daa'imman 300,000 ol ta'an dhibee kana waliin dhalatu jedhamee yaadama. Kana jechuunis daa'imman 1,000 dhalatan keessaa daa'imni tokko dhibee kana waliin dhalata jechuudha. Daa'imman 1,000 dhalatan keessaa daa'imni tokko dhibee ispaayinaa beefidaa yookaan maayiloomeeninjooseel jedhamu kana qaba jechuudha. Dhibeen kun maalirraa akka dhufu guutummaatti beekamuu baatu iyyuu kanneen dhibee kana fidu jedhamanii beekaman gurguddoon ni jalqabaa kan sanyiin dhufudha. Tarii maatii keessa namni dhibee kana qabu yoo jiraate wanti kun amala deebi'ee dhufuu qaba jechuudha. Kan sanyiin yookaan jeneetik kompoonentii qabaa jechuudha. Akkasumas immoo haati daa'imaa akkasii deessee dhibee akkasii qabu kanaan dura deessee yoo qabdi ta'e carraan daa'imni lammaffaa yookaan daa'imni sadaffaa dhibee kana qabaachuu ni dabala. Fakkeenyaaf haati tokko jalqaba daa'ima dhibee akkasii qabu deessee yoo ta'e da'umsa isa dhufu irratti yookaan ulfa isa dhufu irratti daa'imni ishee carraa dhibee kana godhachuu xiqqoo ol ka'aa qaba jechuudha kanneen kaanirra. Akkasumas haati qoricha dhibee gaggabdoo yeroo ulfaa fudhataa turte kan ta'e qorichi gaggabdoof kennama kanneen akka feenooteen feenoobarbi jedhaman tokko jiru. Isaan kuni haati yeroo ulfaa fudhataa jirti taanaan yookaan fudhataa turte taanaan carraan daa'imni ishee dhibee kanaan qabamu kanneen kaanirra ol ka'aadha jechuudha. Akkasumas haati furdina hamaa yoo qabaatte yookaan obees kan taate yoo ta'e haadholiin furdina guddaa qaban yookaan obesiitii qaban daa'imni isaanii dhibee akkasii godhachuu carraan isaanii ol ka'aadha jechuudha. Akkasumas haati dhibee sukkaaraa kan qabdu yoo ta'e yookaan diyaabeetik yoo taate ta'aati carraan isheen daa'ima dhibee kana qabu godhachuu ol ka'aadha kanneen kaanirra yookaan kanneen hawaasa biroorra. Yeroo ulfaa yookaan yeroo daa'ima garaatti baattu ho'inni qaama haadhaa yoo dabalee ta'e fiiver godhattee turte kan ta'e dhibee kamirraa yoo dhufu busaa ta'uu taayifoidii ta'uu waan fedhaa ta'uu tokkosaatii yookaan ho'a qabdi kan ta'e yeroo ulfaa godhattee yoo ture tarii waan kana godhachuu dandeessi jechuudha. Akkasumas haati dhugaatii alkoolii qabu yeroo ulfaa dhugaa kan turte yoo ta'e carraa daa'imni ishee maayiloomeeninjooseel jedhamu kana godhachuusaa kan hawaasa isa kaanirra yookaan haadholii kan kaanirra ol ka'aadha jechuudha. Egaa dhibeen kun daa'imni akka hin deemne taasisuu danda'a. Daa'imni akka fincaaniif bobbaa kontirool hin goone yookaan akka hin to'anne taasisuu danda'a. Dhibee hedduu daa'ima irratti fiduu danda'a. Haa ta'u malee kaayyoon barumsa qommaa kana osoo hin ta'in maatiin kan beekuu qaban irratti kan xiyyeeffatedha. Maaltu fidaa maal gochuu qabu kan jedhudha. Kanaaf mee dhibee kana guutummaatti hambisuun kan hin danda'amne yoo ta'eyyuu hedduu isaa karaalee armaan gadiitti yookaan akkaataa armaan gadiitti hir'isuun ni danda'ama. Haadholiin yookaan maatiin kanneen armaan gadii gochuun akka daa'ima dhibee kana qabu hin godhanne taasisuu danda'u jechuudha. Shamarran umuriin isaanii da'umsaaf ga'e yookaan wal hormaataaf ga'e hundi jechuun waggaa 18 booda shamarran hundi nyaata vaayitaaminii fooliik asiid jedhamu guyyaa guyyaan yoo xiqqaate maayikiroograama 400 yookaan 0.4 miligiraam 0.4 qabu soorachuun carraa daa'ima dhibee kana qabu godhachuu baay'ee hir'isa. Parsentaa 50 ol hir'isa jechuudha. Akkasumas immoo haati carraan daa'ima dhibee kana qabu godhachuu ishee ol ka'aa ta'e osoo hin ulfaa'in dura ji'a tokko hanga erga ulfooftee booda hanga ji'a 3tti ogeessa fayyaa mariisuun qoricha fooliik asiid jedhamu guyyaa guyyaan miligiraama 4 yookaan 4000 maayikiroograam fudhachuun carraa dhibee kana dhufu parsentaa 50 hir'isuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf haati tokko qoricha farra gaggabdoo fudhataa jirti yoo ta'e dhibee gaggabdoof qoricha fudhataa jirti yoo ta'e kanaan dura daa'ima dhibee akkasii qabdu deessee yoo ta'e
dhibee sukkaaraa qabdu yoo ta'e, ulfaatinni qaama ishee hamaa yoo ta'e, ogeessa fayyaa mariisisuun qoricha fooliik asiidii jedhamu kana osoo hin ulfaa'in ji'a tokkoon dura akkasumas immoo erga gadameessa haadhaa keessatti hafee daa'imni yookaan erga ulfooftee hanga ji'a sadiitti qoricha kana fudhattuun carraa dhufuu dhibee kanaa persentaa 50 ni hir'isa jechuudha. Akkasumas erga ulfaa'anii booda yookaan erga ulfooftee booda haadhi tokko hordoffii ulfaa taasisuun dafanii adda baasuun furmaata itti aanu hakiima mariisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa akka waliigalaatti wanta kana hambisuuf fooliik asiidiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yookaan hir'isuuf dhibbatti hambisuun haa danda'amu malee sadarkaa hedduudhaan hir'isuuf fooliik asiidiin baay'ee murteessaadha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'a. Ilaaleen deebisaa. Turtii gaarii.